Kabajamtoota fi daawwattoota Gibee Miidiyaa Neetwoork. Qophiin keenya addaa nuti qabannee isinii dhiyaanne kunoo amma eegalee jira. Qophii keenya addaa kanarrattis Mubaarak Musammaa na cinaatti argamu. Mubaarak Musammaa Nooruu sin jedhee. Akkam jirtu? Nagaadha? Okay. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya addaa kunoo akkuma tuffatti jira. Qophii keenya addaa kanarrattis Mubaarak Musammaa na cinaatti argama. Mubaarak Musammaa jechuudha. Wantoota tokko tokkoon gaafadha. Mubaarak Musammaa jechuun nama yeroo hundumaa bakka namni kufetti, bakka namni rakkatetti, bakka namni miidhametti, walumaa galatti bakka mana miidhamaatii dhabamee hin beeku jechuudha. Mubaarak Musammaa namni wallaale beeka natti hin fakkaatu. Namni wallaale jira natti hin fakkaatu. Kanaaf har'a immoo waan tokko tokko waa'ee akkuma beekamu yeroo danuudhaaf jechuudha. Mucayyoon tokko namoota hedduu wajjin darara guddaa keessa kan turte jechuudha. Miskuu Abbaan Nagaa kan jedhamtu ijoollee hedduu wajjin biyya baqaa keessatti kan miidhamaa turte. Horii baay'ee kaffalamuudhaaf sababa kan ta'e immoo Mubaaraki akkuma beekamu waa'ee mucayyoo sanarraa wanta tokko tokko gaafanna jechuudha. Ijoollee bira jiran sanas akkasumaan wanta jaraa ibsa jechuudha rakkina kana. Meemee Miskuu Abbaa Nagaa eenyu jedheetan jalqabaa Mubaarak mi'aadha. Miskuu Abbaa Nagaa dursa eenyu? Tole galatoomii hojjettoonni Gibee Miidiyaa Neetwoork hundumti keessaniyyuu stuudiyoo keessatti naaf keessaniif guddaan isin galateeffadha jedha. Badaas immoo galanni isin barbaachisu siluma akkuma waadaa gallee isinis galtanii waliin jalqabne tokkotti sagalee rakkattotaa, sagalee harka qalleeyyii, sagalee nama sagalee hin dhagaamneef sagalee taana jedhamee hundaa'e waan ta'eef ammanas wanti nama dinqisiisu hin jiru. Uumaa asirraa barbaachisu hojjetaa jirtu ammas affeerraan qo'adhaas hojiidhuma keessanii jedheen eegalaa. Gaaffii keetiif immoo Miskuu Abbaa Nagaa eenyunni jettee jalqabdee jirta. Tole Miskuu Abbaa Nagaa jechuun dhalattuu intala Oromoo godina Jimmaa aanaa Limmuu keessatti dhalattee guddattee akkuma nama tokko hojjetattee of jijjiirtee maatii jirudha. Biyyaa baate tokko jedheen ibsa. Miskuu Abbaa Nagaa kun yeroo dhuftu jalqaba biyya yeroo baatu biyya Suudaanii galtee. Ati Miskuu Abbaa Nagaa kana biyya Suudaanii keessatti ni beektaa? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Miskuu Abbaa Nagaa nama jedhamu biyya Suudaaniis ta'ee biyya Masrii kana keessatti argees hin beeku. Maquchuma kana iyyuu kan nama biraa dhagee malee kan sii kana dhagees hin beeku. An dhaga'uun koo ijoolleen Kaayiroo Ijipt jiranu jira 8-9 dura deddeebi'anii natti tuqanii natti himanii waan akka naa ibsuu yaalanis anaaf fudhatamuu hin dandeenya. Anaaf haaraadha. Liibiyaa keessatti namni qabamee doolaara 12,500 gaafatame jechuun anaaf haaraa waan itti fakkaatee waan doolaara 1,000 nama gargaarsuu bare malee kana soba itti fakkaatee naanni isaa ture 8 dura dhaga'e jechuudha. Miskuun erga dhuftee gara asirraa kaatee gara Liibiyaa deemte. Gara Liibiyaa deemte immoo harka hattootaa buute. Ijoolleen achittis hiriyoonni bira jijjiirantu jiran. Meemee Miskuun yeroo harka hattootaa buutee achitti dararaa guddaa kana keessa geessu lakkoofsa kee ba'eessa argattee kan isiin siif bilbiltee. Tole obboleessa keenya biyya kana keessa biyya Ijipti keessa maqaan isaa Muhammad. Obboleettii keenya kan kutaa Arsiitii isii beektu Suudaan wajjin turte. Kan abbas immoo biyya kana keessattis isii beektu fi obboleessa keenya Muktaar jedhamu kan wajjin biyya tokko dhalatan jara kana lamantuu dhibbaatti gochuudhaan deddeebi'anii waan kana natti himuudhaan meemee bilbila kootti kennaati irraan dhaggeeffadha akkisiin haasaa ta'u kun narkaa badaadha akkamitti namni qabame doolaara 12,500 kaffalaa jedhama jedheen information sirraa barachuudhaaf lakkoofsa koo jala kennan godhee sana booddeen erga jee tokko booddeetti naasee eelatti boossee waan jettee kaatee viidiyoosii suuraa tokko argee jararraallee gaafadhee itti gaafatamummaan fudhanna jedhanii jennaan itti seenee jedha waan kanatti. Miskuu Abbaa Nagaa kana hin beektu fira keetii miti yookaan immoo walii keetii miti garuu dhiiga Oromummaa walitti qabna jetteeti kanatu gargaarsa wanta kanaaf baate. Gargaarsa wanta kanaatiif meemee dudduuba kee maaltu jira? Namni immoo wanta kanarratti gargaaraa ture jira? Tole galatoomii jalqaba rabbitu dudduuba koo jira, fuuldura koos rabbitu jira.
Itaasee immoo namoonni baay'een ilmi namaa baay'een kanuma akka keetii kan akka abdiimaan biyya keeroo keessaa fakkeenya fudhannee akka muktaar namoota hedduun dudduuba koos fuuldura koos jira yoo akka keetii illee baanee dubbachuu hin dandeenye si wajjin jirraa abshir iddoo akkatti nuwaami bakka barbaachisaa ta'etti si wajjin jirraa jedhanii namoonni waa danaa galan ammas immoo bakka adda addaarraa keessattuu biyya Arabaa keessa shamarran biyya Arabaa jiranuuf dhiirolii gara Saawud Arabiyaatti argaman kana jedhee ibsuu danda'u si wajjin jirra jedhanii yoo illee waatsaappiin koo cufaate yeroo daqiiqaa shaniif intarneetii koo cufaate bilbilaan namoota bilbilanii naasusan jira ati yoo argiteetta ta'a. Akkuma biyya Arabaa kana kaaftennaan ijoollee biyya Arabaa kana kaaftennaan wanti tokko naa dhufe wanta kana irratti guruppii ijaartee ijoollee kana walitti qabdee guruppii ijaartee kana ijoolleen akka achirratti gargaaranuuf sagalee ta'aafi. Sanarraa fayyadamaa yookaan immoo wanti intala kana fayyade baay'een argameera. Inni kun sirasi tokkummaan humna yeroo jedhanu soba fakkaata. Yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedha weellisaan yoo weellisin tokko illee jiru ati hin beektu. Tokkummaan humna yeroo jedhamu yeroo keessatti haasa'amu afaaniin haasa'amu soba fakkaata. Nan argeera. Ija kootiinis gochaanis ni arge. Amma namoonni tokko bilbilanii maal jedhanii akkamitti keessa jirti maal jedhu ana qofa rakkisu si galee yeroo gara gurbii sana keessa utuu jarri hin gaafatin deebii argatu achi keessa koree jira shamarrantu jiru dhiira jira gareen koreen irratti mari'atee yoo namni dhufee keessatti suuraan taane jira gatafa tokko kan waan barbaade dhufee taphaaf isaa ta'u dhugaadhaaf waan barbaade dubbatu nama akkasana akkamitti akka tasgabbeessuu qabnu kutaa koree jira goroppii koree kophaatti jira koreen achi keessa nama sana fidatee haasofsiisee maal jedhee amansiisee yoo barbaade yoo danda'e ka'ee haasa'uu gargaaru yoo hin dandeenye immoo akka inni gadhiisee godhamaa jechuudha goroppii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma tuffaatti jira. Amma Mubarak doolaara 12,500 gaafatame. Doolaara 12,500 kana achumatti dhiisiitii kanaan dura mucayyoon tokko mucayyoon goda karaa bahaa kun jechuudha maqaasii miskaa kan jedhamtu akkas darara guddaa argaa achitti akka arge cafallaqamaa tumamaa wanta hin taane irratti raawwatamaa horiin guddaan itti bahee achii baateetti. Isinis dhiyoo kana akka argetti baatee galatuumaa ijoollee ilmaan Oromoo jiraatti. Meemmee kana keessattis ati otoo kutaa kooti yookaan kutaa sanatu hin jedhin gargaarsa sanarratti akka hirmaattedha kanan dhagahe. Meemmee kanarraa immoo hawaasa kana maal jettaa wanta kana maal dabarsitaa ergaa maalii dabarsitaa? Tolee obboleessa koo galatoomii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani ilmaan Oromoo kamiinuu kutaadhaan qoodeen beeku. Rabbiillee na beeka ilmaan Oromoo baay'een kan waliin barahaa addaan qaxxaamuree Masriyaa Suudaaniyaa kaanee Masrii wajjin galee amma ijoollee baaleeti. Iliyaas namoota hedduun seefuu namoota hedduun jiru ammallee viidiyoo kana akka jalaa ta'e dhaggeeffachuu danda'u jedheen abdii qaba. Ilmoo qabaataa haadha manaatti keessa qabaataa ofii kooti sadii taaneetu keessa jirru ijoollee obboleewwan keenya ilmaan Oromoo baalee ulian rukutula dalalli halin ti dorse jira halan immoo sana keessa galeellee ofii kooti sana jettu bara sana keessa jechuudha akkam ija kooti argu an jararra afaaniin beeka jarri biyyaa dhufaaru afaaniin beekan waan ta'eef bakka jalaa boo'ee dubbachuu qabeedhee dhaqee bakka jalaa dubbadhee ofii kooti balaaleffatamee mucaan kun konkolaataa yaabbatu isintu deema malee jedhamee ilmaan Oromoo sun illee nuu jedhee achi tafaa jira mucaan kun jedhanii anaan jechuudha waan beekma dabarsine waliin dhumne tokkoffaa lammaffaa immoo kutaa waan jedhan kana hin beeku si galee shabaasa ta'uu gujiisa ta'u ilmaan Oromoo tokko rabbitu na argaa yoo ni illee dadhabe sagalee illee ta'a malee guyyaa tokko ilmaan Oromoo waatsaappii koo hin qabne muraasa miidiyaa irratti hanga dhiisaa guyyaa tokko illee taate malee nam tokko yaada wayinaa mari'atee amma hin danda'u amma beeku takkaa deebisuuf hin inni ilmaan Oromoo tokko simboo gadi ba'ee rakkoo narra ga'ee jira jedhee amma rabbitu na argaa takkaa bira darbee beeku nan qulqulleeffadhaa. Sana booddee waan barbaachisaa ta'e amma geedoo gottee bira dhaabadha akka dhuunfaa kootitti immoo sana gargaarsi akkas jedhus fakkeenyaaf kan akka miskaasan viidiyoos yeroo darbu soba jedhaa ture akkuma namaa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha warra soba jedhanutti murteessu garuu soba yeroo jettu waan tokko qulqulleeffachuu qabda. Ana ammatu muraatti deemeera dhugaa qulqulleeffachuudha. Obboleessa keenyaaf maqaan feesbuukii isaa qeerroo Oromiyaa jedhamu qunnamee akka inni gargaarsisaa jiru dhaga'ee dhugaa ta'uu irraan gareeffadhee viidiyoo akkoo siinaa ergeennaan murteeffadhee akkaawuntii fudhee waan fiigooti
gargaarii fi ol beessa galee fi akka namni gargaaru akkaawuntii akkasii maxxansee kan dubbadhe viidiyoo isaa seenaadhaaf lafaan qaba jechuudha. An kutaan an dangeessu ilmi Oromoo tokko kintalee tokko rakkattee keessattuu shamarran haadholiin Afrikaa keessattuu immoo kanan beeku haadholiin Itoophiyaa akkasumas kan ilmaan Oromoo dubartoonni rakkatanii ijaan arguun an akka qotiitti hedduun itti ulfaataa baay'ee nuti jabaataa bira darbullee hin danda'u nama dhaabachuudhaaf immoo nama ta'uu qofatti yoo gahaadha. Yoo amma fakkeenyaaf akka amantii keenya akka amantii an hordofuutti fudhattes amantii musliimaa ilma namaatiif bootaa guddaa kennee jira. Innis maa inni masjida dhaabataa jiru ilma namaa rakkatee jiru masjida sana diiganii yoo ilma namaa rakkatee jiruuf rakkoo keessaa akka furan dubbata amma kana dubbata jechuudha. Kanaaf godhani ergaa waan hunda caalee rakkin ilma namaa furuun waan hunda caalee kanatti hirmaachuu qabaa rabbiin biraallee waa argachuu qaba jedheetan yaadaan argadhisiisaa inshallah. Okay, nama gargaaruuf rakkataa fi yookaan miidhamaa tokko bira dhaabachuun nama ta'uun qofti gahaadha meeseejii jedhudha ergaa jedhudha kan inni isiniif dabarsaa jiru. Amma immoo gara Liibiyaa gara Miskubaa Nagaatti deemna. Miskubaa Nagaa kun ji'a hamma ta'e waggaa natti fakkaata kan isin dararmaa waggaa lama fayyaadha jechuudha kan isin dararmaa achi keessa cafallaqamaa tumamaa jechuudha. Yoo argatte nyaata yoo dhabde immoo achumatti dhiitamte akka bineensaatti ilaalamaa jechuudha. Gudeedamuun jira waan adda addaa jira wanta akkasii daddarbaa ture. Kana hunda dandamantee jechuudha waggaa lama fayyaa osoo boossu jechuudha uummata Oromoo osoo boossu isa argatte erga isa argatte immoo doolaara Ameerikaa 12,500 gaafatamte. Doolaara Ameerikaa 12,500 kana yeroo itti hiitee bakka adda addaatti hiitee boossee ol kaatee hiitee jechuudha wanta kana argattee irraa kaffaltu gammachuu kamii sitti dhagahame sun gara siitiin deebiin suma qofatti gammachuu kamii dhagahame. Alhamdulillah rabbil alamin jedhanii inamanne kanaan dura sun nama mudate jira waan ta'eef akkuma sana illee yaade rafiitii dalan jechuudha. Bor maallaqa Miskubaa Nagaa yookiin Rahmaa tibee kan namni hedduun Rahmaa Abbaa Nagaa yookaan Miskubaa Nagaa maqaasi kafala bor yeroo jedhu rafiitii naga boriidee hin beektaa doolaara kana hundatu yoo ilma namaa harkaa walitti qabamee kee kafalamuu dhaqaaraa lammaffaa immoo namoonni illee amanu nannabe jechuudha nama kottu hojii namni kafalaa namni itti madu nannabe boruma yeroo ta'u yeroo kafalu dhaqu yoo nama kana argadhe fudhee deemu malee nama tokkotti illee deemu jedheen bulee riba malee bulee oolee ammas bolontamu geessee galgala dhaqee kafalee amma Miskuun dhattee dhuguma Liibiyaa geesseetti jedhamutti amma maallaqa obboleessan kafulan asii amma obboleessan achi immoo kaateetti naan jedhe akkamitti tunaan naseen bilbila tuniin kenniniif jedheen na hee jira narree fadhiyaan ajjeesee nasee booddee yeroo inni jedhu hin bullee bilbilli isaa dhufaatee gana namni hee bare naasuurratti naasuu sana booddee gammachuu dhufaara sana booddee bilbilli isaa dhufame intala tokko jirtii kanaan akkasuma dhaabbaladhaan muddaan dhufeeraa namatti himnee koreetti himnee uummata gurubbiina jirutti himnee kanaafuu intala tokko hubachiise akkas kafalee jira edaa mee du'aa hin hakan isin naasisu yoo dhattee bakka biraatee gurguramte sagalee sibidee kennuu na wayyaa waliin mataa isin naasisu hin cinqamina jedhee sitti mudise ati garuu quba qabaadhu kafaluun deemaa dhalee sitti meera akkan kafalee sitti meera akka bilbilli daldaalichaa immoo cufate itti meera. Sana booddee gara sa'aatii ja'a holqa keessa bilbilli keenya hojjetu waan arginaan jedhe karaa irratti akka dhiisan jedhe lakkiin hojjetee bilbilee wal agarsiisee ijoollee sikomandoo ijoollee baalee arsii dhaqanii na simatanii guddaan gammadee yeroo sagalee Miskuu dhalootu achirratti baay'ee gammadee murtoo qaba ibsa bal'aan of kennitaa achirratti ifama. Amma achirratti Miskuun kun yeroo baatee yookaan ati guyyaa lama dura kanatu labsii dabarsite ijoollee Liibiyaatiin natti fakkaata. Ana dhageera anis viidiyoo dhageera guyyaa lama dura ijoollee Liibiyaa keessaa meemee kun namaa dhimma wayitii feensin barbaadaa jedhaati kanatu turte. Ijoolleen sunis tarii si argatanii natti fakkaata ijoolleen Jimmaas ijoolleen naannoo biraas si argataniiru. Meemee ijoolleen si argatan kun naannoo biraa akkamii kan ijoollee Miskuu kan simatee ijoollee eessaatii naannoo kamtu meemee yaada kana fe'ee si dubbisi keessaa. Tole galatoomii dhugaadha akkuma ta'etti guyyaa sadiin dura ijoolleen Liibiyaa jirtanu keessattuu Tiripooliin jirtanu keessaa naqu namaa jedhee bilbila koo barreessee jira. Bilbila koo barreessee jedhu keessaa ilaaluun maafan isii galee. Annas ijoollee Jimmaa intala kana simatullee qopheessee jira.
Galee shamarran ijoollee Jimmaa akka jarri intala kana simatanu qopheessee jira. Garuu kutaa biraan simachiisuu barbaade. Akka Oromoon tokko ta'e akka tokko uumaan Oromoo barbaachisaa ta'e akka gandummaan jedhan kun badu nama barbaadudha. Kanaafuu yeroo dubbisu keessaa nama 24 akka waan akkasitti akkaataa naqunnamee namni 11 ijoollee Baalee fi ijoollee Arsiiti. Galiin ijoollee Jimmaati. Ijoolleen kutaa biraas hin jiru. Amma maal gochuu qaba? Intalli kun kutaa Jimmaa irraa dhuftee ijoollee Jimmaan simachiisu. Ijoollee Baalee Arsii simachiisuu qaba. Sa'aatiin kun sa'aatii gandummaati. Jedheen haasofsiisee gurbaan tokko Abdurrahmaan jennaan ijoolleen Gujii Booranaa Gujii keessa jira jara wajjin jira. Akka gadi simatan barbaadee gaaffii kana dhiyeessee fi akkas akkastu jira. Kanaan rakkattee eessa jedhan ijoollee Jimmaati jedhanii rakkoo tokko qofa Oromoodha. Isi manna jedhanii dhaabatanii oolanii bulanii nyaatanii galanii hedduu galateeffachuun barbaada. Oromummaa dhugaanaa ibsanii kanaafan ijoollee Arsii Baalee akka gandummaa jedhan baduudhaaf jala simachiisan. Akka hin jirre asumarraan argaa jirtu galatoomaa isiniin jedhaara innis hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa ilmaan Oromoo bakkoota garaagaraa jirtan akka kanatti wal jabeessaatii wajjiniin deemaa isiniin jenna. Amma immoo Miss Qubbaa Nagaa bira yeroo isin baatu kana mana hidhaa keessatti kan ijoolleen dararamaa turte ijoolleen naannoo biraa jiran ijoolleen naannoo biraa kun eenyu akkamitti immoo gargaaruun danda'ama isa yeroo irratti dhaamsa yoo jiraate dhaamsa kennitu yoo jiraate nu ibsi. Tolee amma ijoolleen bakka sanatti dararamaa jiran obboleewwan keenya ilmaan Sabchikoof Mandoo ijoollee Arsii maqaan isii tokko Aminaa Tilmoo kan jedhamtu akkuma feesbuukii irratti yeroo baay'ee dubbataa jiru tokko immoo abbaa isiilleen wadhu Aishaa jedhamti. Ijoollee lamaan kana qofatu yoo achi keessatti hafee Naziifi kafalamee fi bakka biraa bakka inni jiru hin beeku Rahmaan Baateetti Heelan Baateetti kan amma achi keessatti hafee jiru qabatamaan kan hin beeku Aminaadhaa fi Aishaadha. Aminaa Faayishaa kana jechuudha ijoolleen akkan viidiyoo dhagayetti akkan mucayyoo kaleessa baate sanarraa dhagayetti daabboo gogaa wajjiniin cabsannee mana keessatti wajjiniin dadhabaa turre wajjiniin nyaataa turre yeroo naame wajjiniin naa wajjin bu'aa turan jette. Ilaala mucaan tokko Jimmaa kan boossu suni tarii Baalee taati yookaan Arsii taati. Nuti asii garuu maalitti isa jiru meemee uummataaf ibsi. Inni kun immoo maal beektaa? Warra dhugaana bilbachuudhaaf Jimmaaf Arsiin yookiin Jimmaaf Shawaan yookiin Jimmaaf bakki biraa walolaa jedhanii yaadu. Maaliif ijoollee tokko calluma jedhanii ajandaa godhatanii feesbuukii irratti namni hedduun naa hordofuudhaaf warra odeessan yoo ta'e malee kaleessas mirkaneeffadheera kanaan dura illee mirkaneeffadheera. Bakka naqetti warra isaatti warra Jimmaati. Yeroo jedhu waan tokko waan ta'e nanaa jedhu malee wanti Jimmaa godina Jibban yookiin immoo naqalan hin jiru naa rabsan hin jiru. Anis immoo kutaa barbaadeera yoo ana biraa mana qollee dhufee karaa irratti illee arge eessattu kutaa barbaade yoo ta'e Oromummaa isaatiin kabajee jaalladhaa. Jarri miskuullee achi keessatti intarvii godheen ture. Achi keessatti akkam akkamii miskuu ati ijoollee isaati Jimmaadha. Aishaaniif Aminaanoo ijoollee Arsiiti. Akkam akkamii arsummaa Jimmummaan jedhamu kun feesbuukii irraa simbiraan keenya mannaan yaa bolleessa koo yoo rukutame jaalannaa bu'aa yoo jala rukutaman anatu bu'aa fi gaafa maallaqa buusinaan jedhan ana waan kennanu nyaata jala sudaa bu'uu jalaa kenname kitteetti qoodinaa kennaa miidhamni koo miidhama jalaa rakkuun koo rakkaa jalaa jedhanii bakka rakkinaatti nu mirkaneessanii ijoolleen keenya sabboontonni ilmaan Oromoo jechuudha. Ijoolleen immoo Liibiyaa keessa jiran ammas ijoollee Gujii ijoollee Arsii naa mirkaneessaniiru. Akka Oromoon bakka rakkinaatti waliin galle amma tarii jedhu kun jala quufaadha ol bahee feesbuukii irratti gandummaa labsu kun quufaadha malee warra rakkina dhageenye warra maatii isaa keessaa rakkoon nu dhageenye malee utuu rakkoon nu dhaga'ee tokkummaa Oromoo irratti hojjeta malee addaddummaa Oromoo irratti yookiin gandummaa irratti hojjetee abdii qabaa. Silas immoo Oromoon yoo akkam immoo ta'e gaafa rakkoo kan inni tokko ta'e warri biraallee akka jarri hubatan dhaamuu barbaada. Maaliif miskuu gargaarsa irratti ijoollee Arsiis keessa jiru takkaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gargaarsa birii kun ni gaafadhe maallaqni ijoollee Arsii keessa ni beeku maallaqni ijoollee Baalee keessa ni beeku dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akkasii dhugaa jirtu. Okay, Mubaarak galatoom yaada bareedaa fi yaada guddaa yaada namni irraa barachuu danda'u nu kaaftee amma immoo kanan siin jechuu barbaadu gargaarsa kana irratti yeroo kaatu gargaarsa bakka hundatti namoota hunda irratti dhiyaattee haasa'aa turte iyyaa fi turte sagalee taa'aa turte. Gargaarsa kana namoonni si gufachiisuu barbaadan baay'eetu jira.
jecha saataa turte mee namoota kanaaf ergaa maalii dhaamu dandeessaa maalirratti sirriifachiisu Mubaarik gargaarsa kana sobeetii waan akkanaa godhaara jedhan yeroo ragaa qabatamaa kana namni baay'inaan arganu maal jedhu seedu mee dhaamsa dhaame. Tole obboleessa koo galatoomii yaaduma mataa keessa na deddeemu dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi yeroo miskuudhaa kadhadhu keessa ofiis kadhattuu jedhamaan ture hattuudha sobduudha namni tokko kan inni hattuudha sobduudha jedhamu tarii biyyattii waa hateennaan tarii rakkatti qabameera ta'a rabbii malee ani beeku tarii immoo wal wallaaluudhaan ta'uu danda'a an biyyattis nama dhaabbatee jiraatu nama maatii takkatee alhamdulillah maatiin kun nama of ga'ee of jiraatii jiraata namoota hedduudhaaf carraa hojii bal'ii jiraata turan akka jirtee wal namaan gaafachiisu amma wanaa jiraataa jiru jechuudha carraa hojii nama bal'ee ilma namaati salmatti yoon biyyattii ofii gootii of dandee jiraadha asittis ta'e sudaattis ta'e hojii uummataa gootii hojjetadhee jiraadha alhamdulillah waan jirri irraa ka'anii kana jedhanuuf hin beeku inaaffaadha kan jennee namni waan gaarii irratti hinaaffisuu uuma jiru waan ijaarras hinaaffisa waan gaarii irratti hinaaffisa namni waan gaarii irratti hinaaffise immoo gaarii sana hojjetee sana caalaatti gaarii sana hojjetee akka maqaan isaa dhaamu seenaa hojjechuun dirqama fooqii tolbaatee nama tokkos ta'e jeestee fooqii irraa of darbachuu hin taane sigalee yookiin immoo bakka tokkotti hidhattee du'uu qofaa miti yookiin ajjeesuu qofaa miti seenaa hojjechuun bakkuma jirtu sana teessee dirqama namummaa keetii baatee akka seenaan dubbatti seenaa kennu dubbaa seenaan ofiisaatti dhufee dubbatee siyaadatu gochuu dandeessaa. Silaa dhufanii kan gargaaranii maalti gargaaruu jedhanii yookiin immoo ana caalaatti beekamanii hojjetanii ilmaan oromoo kufe rakkoo gargaaru kaasanii inni affaa jalaa baatan akka ilmaan oromoo hin gargaaran akka ilmoon oromoo bakka kufettaaf dhalata warra hojjetaa jirutu jira. Eenyuunni wal beenan WhatsApp irratti gargaaraa ilmoorratti gahee jaalatanii raarrabsaa turanii jarri kun kaayyoo jalaan aan galle tarii sababa irraa afaan oromoo baranii akka suuraa jiru laata. Kan jedhus na yaadaadhaan maaliifi adaraa oromummaa dhiisaa adaraa nu gufachiisinaa kuttaa bilbileessinii kenna miskuudhaan haasa'aa ragaa illee qaba dhiisaa yeroo jedhee deemii jalachinaa deebisan jajjabaa gadi deefannii tarii kun oromummaa hin qabu kan jedhu keessa galee yaade oromummaa dhiisitii namummaa jala yeroo shakkuu ga'u jira baay'een gammadee jira ammallee isa oromummaa rabbii dubbachuudhaaf edda rafeen bulleena dhukkubaa bullee akkumatti dhageesse ammallee baay'ee hedduu dubbachuu danda'an jiru maaliifi tarii arrabaan arrafamaa ture caban itti cabaa ture sanas yoo reeffatti dhaga'amaadha sunummaa dhukkubaadha yaadara mataan hedduu dhukkubaadha sunummaa jechuudha maaliifi tarii isa darbe sanitii najigaadha jedhanii yaadara waan ta'eef waan darbe kaasus kabajamtoota daawwattoota Gibee Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya gara xumuraatti deemaa jira amma immoo qophii keenya xumuruudhaaf jechuudha dhaamsa tokko hadhaamu dhaamsi sunis mee Aminaat ilmoo fi Haayishaa jechuudha akka gargaaramanuuf akka bira dhaabbatamuuf hawaasa oromootiin mee maal jettaa wanti jettu jiraate kana dhaamiiti qophiin keenyas xumuraaf jira. Tolee galatooma. Waa'ee Aminaat ilmootii fi Aayishaa irratti waan dubbadhu tokko jiraate Aminaat ilmoo fi Aayishaan yeroo obboleettiin keenya miskuun biraa baatu yeroo helan biraa baatu miskuunii fi Aminaanii fi Aayishaan sadii ta'anii isiin baatee gammaddeetti nu maaliif gaddinaa jedhaa turanii yeroo immoo miskuun biraa baatu haasuma kana haasaa turanii haatis illee amaanaa rabbiiti amaanaa rabbii kana uummata oromoo biraan naa ga'i jedhanii waatsaappii godhee isaan argatanii Allahu a'lam rabbitu beekaa. Kanaafanii ilmaan oromoo hedduun lakkoofsa qabu kana jedheef erga haati keenya lakkoofsa qabaatanii waatsaappii naannaa isaanii nama daluutu qaba kan jedhu yaada jechuudha. Amaana rabbiiti sagalee koo kan ilmaan oromoo biraan naa ga'i ilmoo koo afaan boollaatii naa fuudha amaanaa sitta ta'u isinitti kennee isin immoo ilmaan oromoo hunda keessan rabbitti kennee jedhanii amaanaatti dhaammata waan ta'eef isinis immoo amaana rabbiiti uummata oromoo biraan naa ga'i sagalee koo waan jetteef dhaamsi isinii akka ilmaan oromoo tokkotti isinitti dhaammattee amaana rabbiitii afaan boollaatii na fuudhaadha isinis immoo rabbii jalaatii nama gargaaruudhaaf amantiidhaan kutaadhaan wal qooduu hin qabnu rakkinni oromoo hundaati rakkinni oromoo tokko rakkina oromoo miliyoona 50 qananii isaas illee kan beekamtiin isaallee kan oromoo hundaati maaliif ilma oromoo jedhamee dhiyaata waan ta'eef rabbii jalaatii walitti keenya azabamtee achi keessa jirtu lubbuu isii baraaraa amma qabdan gargaaraan isiniin jedha kan waan dhaammadhaa
Egaan Mubarak qophii keenya jechuudha qophii addaa keenya irratti asirratti nuti istuudiyoo keenyatti hirmaattee dhuftee argamte jechuudha qophii addaa kana qophii bareedaan wajjin gaggeessuu keessatti baay'ee galatoomii ulfaatu siin jennaa barumsa guddaa hawaasaa dabarseetta galatooma. Galatooma isinillee dhumarratti kan dubbachuu barbaadu hojjettoonni fi kaameraamaanonni editoroonni hundi hundeessitoonni Gimee Miidiyaa Neetwork ani qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo kamiinuu kutaa kameeraa yoo akka idilee isheetti dhufnaan amaanaa rabbiiti akkasiin sagalee isaa qilleensa oolchitan akkuma gootii kana fitanii haasofsiisan isinii jedha hedduu galatoomaa ulfaadha. Ashamar kabune kabajamtoota fi hordoftoota Gibee Miidiyaa Neetwork irraa oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhufnee jirra. Oduu waliin ana Maddisraa Jeem. Oduu joom mootummaan Itoophiyaa wixinee dhimmoota sadii irratti bu'uureffate biyyoota garee 20 dhiyeesse. Ammas namoonni tokko koronaa vaayirasiin qabamuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koronaan vaayirasii warra Chaayinaati jechuun erga qeeqaniin booda amma lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa ta'an weerara kanaaf itti gaafatamuu hin qaban jedhan. Kunneen oduu ijoodha. Amma gara oduu bal'inaatti isin dabarsina. Carraaqqii Afrikaa weerara vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuuf guutuu deeggarsaa fi meeshaalee qo'annoo fi yaalaa tamsaa'ina vaayirasichaa ittisuuf taasisan marsaan jalqabaa kaleessa bitootessa 14 bara 2012 Suudaan Kaartuum ga'e. Guutuu gabaasichaatiif Kiriyaa Kamal. Muummeen ministeera Fidirii Dr. Abiy Ahmed fi abbaan qabeenya lammii Chaayinaa Jaakman waliin tahuun carraaqqii Afrikaan weerara vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 ittisuuf gootu deeggaruuf meeshaalee qorannoo fi yaalaa tamsaa'ina vaayirasichaa ittisu taasisan marsaa jalqabaa kaleessa bitootessa 14 2012tti Suudaan Kaartuum gaheera. Meeshaalee yaalaa kun wayita buufata xiyyaaraa Kaartuum ga'uu Suudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Shifarroo Jaarsoo ministeera fayyaa Suudaan Dr. Akram Atoomiif meeshaalee yaalaa kanneen kennaniiru. Dr. Akram Atom wayita walharkaa fuudhiinsa meeshaalee yaalaa kana taasisan vaayirasicha ittisuuf yeroo itti tumsa guddaa gaafatutti Suudaaniif deeggarsi kun taasifamuus galateeffataniiru. Deeggarsi taasifameefitti mootummaa fi uummata Itoophiyaa akkasumas muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed maqaa mootummaa fi uummata Suudaaniitiin galata dhiyeessaniiru. Ambaasaadar Shifarroo Jaarsoo gama isaaniin inisheetiivii muummeen ministeera Fidirii fudhatan mootummaa fi uummata Itoophiyaa kan ta'e uummata Suudaanii fi uummata Afrikaa biroof dhimmoota barbaachisoo ta'aniif deebii ariifachiisaa barbaaduuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun deeggarsi meeshaalee yaalaa Eertiraa, Jibuutii fi biyyoota Afrikaa biroos gama daandii qilleensa Itoophiyaatiin kan raabsamu ta'uu ministeerri alaa Fidirii beeksiseera. Ammas namni tokko koronaa vaayirasiin qabamuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Kiriyaa Kamal waan qindeeffatte qabdi. Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman gara 12tti guddateera. Namni haaraan amma vaayirasii kanaan qabame kun nama umrii waggaa 34 yoo ta'u, bitootessa 10 Duubaa irraa gara biyyaa kan seene ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddaseen himaniiru. Nama kana irratti mallattoon dhukkubichaa argamuun bitootessa 13 2012tti gara dhaabbata fayyaa kan deeme yoo ta'u, dhaabbatichi Inistituutii Fayyaa Hawaasaaf eeruu kennuun qorannoo laaboraatoorii taasifameen vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. Yeroo ammaa kanatti yaala argatee haala gaariirra akka jirus himameera. Namoonni 15 dhukkubsatichaa waliin hariiroo qaban hordoffiirra jirus jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa wixinee dhimmoota sadii irratti bu'uureffate garee biyyoota 20 dhiyeesse. Guutuu gabaasa kanaatiif Indiyyaa Jabal.
Mootummaan Itoophiyaa wixinee dhimmoota sadii irratti bu'uureffatee biyyoota garee 20f dhiheesse. Dhimma ittisa tamsa'iinsa vaayirasii koronaa ilaalchisee wixinee mootummaa Itoophiyaan dhihaate tokkoffaa biyyoonni ardii Afrikaa ittisa tamsa'iinsa vaayirasii koronaaf baajata doolaara Ameerikaa biliyoona 150 barbaachisa. Humsa dhaabbileen addunyaa biyyoota ardii Afrikaaf gochuu qaban xiyyeeffannoon kan barbaadudha jedhe wixineen dhihaate. Inni lammaffaan deeggarsa seektara fayyaa biyyoonni ardii Afrikaa argachuu qabu. Maallaqaa fi deeggarsa meeshaalee yaalaa ittisa tamsa'iinsa vaayirasii koronaaf oolanus ni barbaadu. Inni sadaffaan dhimma liqii fi meeshaalee alaa ergii biyyoonni ardii Afrikaa gabaa addunyaarraa argatan irratti weerarri vaayirasii kanaa lubbuu namaarraan miidhaa wanta geessisaa jiru. Wixineen deeggarsa dhimmoota kana sadeen irratti xiyyeeffatee dhiyaateera. Bulchiinsi magaalaa Gondor garee seeraan ala maqaa faannootiin socho'u meeshaa akka hiikkatu akeekkachiise. Dabalatoo dukanaa Izaddiin Kaliifaam. Bulchiinsi magaalaa Gondor humna nageenya naannichaa fi poolisii federaalaa ala hidhatanii qaamoleen magaalicha keessatti socho'an akka hin sochoone ibsuun akka lakkoofsa bashaa hanga bitootessa 20tti hidhannoo isaanii hiikkatanii harka isaanii mootummaatti akka kennatan gaafatee jira. Torban darbe magaalaa Gondor keessa dhukaasni akka ture miidiyaalee hawaasummaa irratti ibsamee ture. Dhukaasni torban darbe hidhattoota mootummaa fi garee hidhatee fi fannoo jedhamee gidduu akka ta'e rogeeyyiin ibsanii turan. Dhimma rakkoo nageenyaa magaalattii keessatti uumamee sababeeffachuun bulchiinsi magaalichaa ibsa guyyaa har'aa kenneen torban darbe garee seeraan alaatu hidhattoota mootummaa irratti dhukaasa banee jedhee jira. Sababa kanaanis lubbuu namaa bahuu fi miidhaan qaqqabuus ibsee jira. Magaalicha keessa kaayyoo fannoon ala seeraan ala gurmaa'ee gareen socho'aa jiru wantoota seeraan alaa hedduu dalagaa jira jedhee jira. Gareen kun hidhatee fi gurmaa'ee magaalaa keessa socho'aa kellaa cabse magaalaadhaan ni ba'a magaalaadhaanis ni seena nama ukkaamsa ajjechaa raawwata sanyii fooyyee mana namaa kaampii godhata dureessota irraa qarshiin sassaabbata lafa magaalaa humnaan qabate mana ijaarrata jechuun garee kana himatee jira. Dabalataanis gareen kun shakkamaa harka poolisii jala jiru mana hidhaa cabse akka eegsisu buufata poolisii irraa meeshaa akka saamu'eel faduuba guruun magaalaa Gondor keessatti dhukaasaan akka jeequuf manneen tajaajila kennan seenuun fayyadame akka kaffaluu didu eeree jira. Bulchiinsi magaalichaa gareen seeraan ala jedhe ibsu kun namoota bebbeekamoo gareedhaan hundeessee meeshaa gareedhaan qabamuu hubatee dhaabbilee mootummaa fi waajjira paartilee itti naanna'uun akka doorsisu eeree jira. Magaalichi ibsa baaseen gareen wanta kana irratti of qabee jireenya isaa dileetti akka deebi'u waamicha dhiyeessee jira. Akka furmaataattis kanneen himataman keessaa kan ulaagaa guutan humna nageenya naannicha keessaa akka seenan kanneen hojii hin qabne liqii fi bakka hojii akka argatan kanneen qonna irratti hirmaachuu fedhaniif lafti qonnaa akka kennamuuf kanneen hojii qaban ammoo hojii isaaniitti akka deebi'an gaafateeti jira. Haa ta'u malee gareen seeraan ala jechuun magaalichi waame kun akka furmaataattis kan walii galu yoo hin taane garuu mootummaan seera kabachiisuuf akka dirqamu ibsee jira. Magaalicha mootummaan bu'uura seeraa qabu jiraatetti karaa seeraan alaa hidhatee fi haga meeshaa gareedhaan itti dhimma ba'an qabatanii fi kaampii tolfatanii itti socho'uu akka hin danda'amne ibsee jira. Gareen kamuu gareedhaanis ta'e dhuunfaadhaan hidhatee socho'uu dhorkaadha jedhee jira. Akka bulchiinsa magaalaa Gondoritti gareen kun akka lakkoofsa bashaatti bitootessa 20tti harka mootummaatti akka kennu dhaamuun kanaan ala humnoonni nageenyaa tarkaanfii seeraa dhiyeessuu ni raawwatu jedhee jira. Kanaafis uummanni nu waliin akka dhaabbatu waamicha dabarsina jedheeti jira. Magaalaa Adaamaatti konkolaachisaan barreeffama sababa koronaa vaayirasiif gargaarraa deebiin gaafatinaa jechuun maxxanfatee socho'aa ture hidhame. Kiriyaa Kamaal ammas akkaataa nuti isinii dhiyeessiti. Magaalaa Adaamaatti konkolaachisaan barreeffama sababa koronaa vaayirasiitiif gargaaraa yookaan raddaatii deebii hin gaafatinaa jechuun maxxanfatee socho'aa ture hidhame. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Ba'aatti itti gaafatamaa damee to'annoo tiraafikaa kan ta'an itti aanaa inspeektaraa Ismaa'eel Abaadir konkolaachisaan kun imaltoota irraa karaa seeraan alaatiin birrii walitti qabuuf ture jechuun dubbataniiru. Konkolaachisaan kun barreeffama kana fuuldura daawwitii konkolaataa isaa irratti maxxansuun maallaqa isaa fi mallee uummata irraa sassaabuuf kan xiyyeeffatedha jedhani. Birrii kennitan deebii nama hin gaafatinaa jechuudha waan ta'eef kun immoo saamichaadhas jedhu. Seera yakkaatiin keewwatni itti gaafatamuu kana jedhamee adda bahuu baatus sababa rakkoo mudateen nama saamuuf yaalaniiru jedhamanii to'annoo jala oolaniiru. Yeroo ammaa kanas konkolaachisaa fi konkolaatichillee to'annoo jala ooluun qorannaa irratti gaggeeffamaa jiraachuu himaniiru. Erga dhibee koronaa vaayirasiin kun dhagahamee tajaajila geejjibaa irratti to'annaa gaggeessaa jiraachuu kan himan itti aanaan inspeektaraa Ismaa'eel hawaasni tajaajila geejjibaa irratti ammayyuu of eeggannoo gahaa gochaa akka hin jirre dubbatu. Darbaa yaabbatanii deemuun teessoo dabalataa irra taa'uun ni mul'ata. Gama konkolaachiftootaatiinis kanneen meeshaa qulqullinaa kana qabatanii socho'an jiraatanis harki caalu garuu dhimma qulqullinaa kana xiyyeeffannoo hin kennine jechuun komatu. Dhibee kana sababeeffachuudhaan imaltoota irratti taarifa dabalanii kaffalchiisuunis ni jiras jedhu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo Otobus Taraa jedhamuun waamamutti kan argamu
buufatni konkolaataa giddu galeessaa gara buufata konkolaataa birootti jijjiiramu abbaan taayitaa geejjibaa beeksisee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Gariyaa Kamal. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa naannoo Atoobis Taraa jedhamu waamamutti kan argamu buufanni konkolaataa giddu galeessa gara buufataalee konkolaataa birootti jijjiiramu abbaan taayitaa geejjibaa beeksiseera. Abbaan taayitaa tajaajila oduu Itoophiyaatiif ergeen tatamsa'ina koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 hir'isuuf hojjechaa akka jiru ibseera. Walitti siqinsa namoota hir'isuuf tajaajiloota buufata konkolaataa giddu galeessa Finfinneen laatamu guyyaa har'aa irraa eegalee gara buufataalee konkolaataa birootti jijjiiramuun tajaajilli kan kennamu ta'us eereera. Uhuruma kanaan Boobbiin Wasaanaa Buttaajiraa Tullu Booloo Walisoo Walqixxee fi Guraagee Sabaat Beetii buufata konkolaataa ayyar xeenaan kan kennamu yoo ta'u Boobbiin Adaamaa fi Bishooftuu ammoo yeroo hin murtoomneef buufata konkolaataa Laambaratii fi Qaallittii jijjiiramuun tajaajila kan kennan ta'a. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koronaan vaayirasii warra Chaayinaatti jechuu isaaniitiin erga qeeqamaniin booda lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa ta'an warra kanaaf itti gaafatamuu hin qaban jedhan. Sababa firrisaa akkattaa nuti isin dhiyeessa. Lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa namoota gaarii jechuun kana eejan Tiraamp isaaniin kunuunsuun keenya hedduu barbaachisaadha jiran. Pirezidaantiin Tiraamp kan kana dubbatan wareera kanaan wal qabatee namoota Eeshiyaa irratti yeroo arrabsoo faleelaan baay'achaa dhufeefidha. Koronaa vaayirasiin ammallee Ameerikaa keessa babal'achaa kan jiru yoo ta'u kaleessuma qofaan namoota dhibee kanaan du'uu isaanii CNN gabaaseera. Namootni 43 vaayirasichaan qabamanii 541 ammoo lubbuun isaanii darbeera. Konferensiin oduu to'annoo koronaa vaayirasii White House wiixata qophaa'e irratti Trump haasawaa Eeshiyaa Ameerikaa USA keessa jiraniif addunyaa keessa jiran hunduu kunuunsuun keenya baay'ee barbaachisaadha jedheera. Isaan namoota gaariidha. Weerarri vaayirasii kanaa ammoo karaa kamiinuu balleessaa isaanii miti. Vaayirasicha dhabamsiisuuf nu waliin walitti siqeenyaan hojjechaa jirru. Walumaan ammoo hundi keenya ni mo'anna jedhaniiru. Amma maaliif kana akka dubbate irratti gaaffii dhiyaateef irratti Trump lammiilee Eeshiyaa Ameerikaa irratti haasaan waan akka arrabsoo biyya keenya keessatti argamaa jira. Ani immoo kana tasuma hin jaalladhu jedheera. Namoota baay'ee gaariidha. Biyya keenya ni jaallatu. Kanaaf ani kana hin eeyyamu. Ibsa miidiyaaleef torban darbe kennan irratti pirezidaantiin Trump jechoota vaayirasii Chaayinaa vaayirasii lammiilee Chaayinaa jedhu yeroo fayyadametti gaazexeessitoonni jechoonni kun jibbaa sanyummaa of keessaa qaba jedhaniin Trump garuu yaada kana hin fudhanne. Chaayinaa irraa dhufe kan jedhe Trump itti fufuun kun tasumaa jibbaa sanyummaa miti jedheera. Dhaabbatni fayyaa addunyaa yeroo dhibee tokko ibsanitti hawaasa tokko addatti looguu kan dhorku qajeelfama beeksiseera. Gaazexeessaan beekamaan Zimbaabuwee Zororoo Makaabaa jedhamu umurii isaa waggaa 30tti dhukkuba koronaa vaayirasiin qabamuun lubbuun isaa darbe. Izzaddiin Khalifaa waan qindeeffate qaba. Gaazexeessaan beekamaa Zimbaabuwee Zororoo Makaabaa jedhamu umurii isaa ganna 30tti dhukkuba koronaa vaayirasiin qabamee lubbuun isaa darbuun isaa dhagahamee jira. Duuti isaa kun naasoo guddaa fi dargaggoonnis dhukkuba addunyaa yaaddessee kanaan du'uu akka danda'an kan agarsiisu ta'uu beekamee jira. Torban darbe daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa dargaggoonni of eeggachuu akka qaban jechuun akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Zororoo Makaabaa baatii darbe gara Ameerikaatti kan imale yoo ta'u dhukkubichi achitti isa qabu hin oolle jedhamaa jira. TV irratti sagantaalee dhiyeessuun biyya isaa keessatti kan beekamu Makaabaan jalqaba ji'a kana keessatti biyyatti erga deebi'ee as mallattoon dhukkubichaa irratti mul'atee ture. Sanbata darbe qorannaa taasiseen koronaa vaayirasiin kan irratti argame yoo ta'u guyyaa kaleessaa du'uu isaa ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Akka ministeerri fayyaa biyyattii ibsa baasee ibsutti Makaabaan kamisa darbe mallattoo dhukkubichaa agarsiisnaan hospitaala magaalaa Hararee seenee ture jedha. Qorannoo gaafa sanbataan nama lammataa dhukkubichi irratti argame ta'us guyyaa lama caala lubbuudhaan hin turre. Namni jalqaba biyyattiitti dhukkubichaan qabame garuu bayyanachaa akka jiru dhagahamee jira. Maddi oduu kanaa BBCdha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gibee Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhufne kana fakkaata. Oduu waliin kan isinii waliin turan Ahmad Siraajim, ogeessa kaameraaf teeknikaa keenya Nuuraddiin Shaafii waliin ta'uudhaan oduu biroo qabannee hanga walitti deebinutti qophiiwwan Gibee Miidiyaa Neetwork waliin turtii gaarii.